Shamarra kafuunii hordoftoota hawwiyyee SM Entertainmentii hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa isin biraa godhedha. Guyyaa har'aa gaaffiif deebii YouTube chaanaalii kee irratti keessummaa kabajaa asirratti isin affeeree jira. Simboonii Oromoo asirratti isin affeeree gaaffiif deebiidha. Gaaffii 5 gaafachuudha mandawwalaa fi Halo. Halo. Simboonii akkam nagaami? Eeyya. Halo. Nagaa galata Rabbii akka hawwiyye. Nagaa kooti karaa YouTube chaanaalii hawwiyyee SM Entertainmentii irratti affeerraan gaaffiif deebii waliin qabna. Gaaffii 5 gaafachuudha. Gaaffii kanammoo akkanaaf deebistus abdii qaba. Gaaffiin tokkoffaan akkas jedha dhageeffadhu. Dhagaartaa? Halo. Dhagaa jirta gaaffii jammaru. Dhagaamee xiqqoo niitoorkii mirrakkisaa dhabee ta'a niitoorkii naaf jira. Gaaffii 5 gaafachuudha. Gaaffii tokkoffaan Simboonee gaaffii 5 gaafachuudha. Gaaffii 5 gaafachuudha. Gaaffii tokkoffaan akkana jedha. Rabbii gaditti wanti ati jaalattu maalidha? Rabbii gaditti. Okay, waan barbaade jechuun mirga qaba. Mirga qabde. Okay, abbaa qeerroo Jawaar Mohammad jaalata. Jawaariin hunduun jaalanna namni hunduun jaalata. Gaaffii lammaffaatti si darba. Gaaffii lammaffaan maal jedha? Muudannoo qabdu keessaa mee tokko naaf muudannoo daa'imummaarraa ta'e ka ammaa ta'e. Okay, mudannoon yeroo biyya Arabaa kana dhufu afaan Arabaan beeku. Yeroo sanii daa'ima Arabaa xiqqaadha afaan hin beeku daa'imni kun mucaan egaa boolaa naan jedhan ammoo bishaan kennaa boolaaf mooyaa wal fakkaatan kunoo. Mucaan ani fincaantu na qabe jedha an ammoo bishaan obaasaa mudannoo akkasiiti kan mudate. Daa'imni Arabaa bishaan fincaan na qabe na ati bishaan fiddee. Gaaffii sadaffaadha. Abii boolaa naan jedha. Gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaan artistoota Oromoo keessaa mee artistii kam jaalatta? Kan lubbuun jiru. Kan lubbuun jiru tokkocha dirqama tokkocha mootummaa barbaade jedhuu danda'a. Dirqama takka tokko qofa. Yaa Rabbi. Jaafar Yusuf. Jaafarii nama hunda jaalata. Gaaffii arfaffaadha. Gaaffii arfaffaan obboleeyyan kan kee keessaa kam jaalatta? Obboleessa kan kee jaalatta moo obboleettii jaalatta? Obboleessa kiyya Alamuddin Kadir yookaan Gammachuu Kadir jaaladha. Maashaallah. Isaan nama meeqa keessaa isa tokkoffarra jaaladha. Maashaallah. Daqoo dubartoota hin jaalattu jechuu obboleeyyan kan kee shukuu faana jibbita hin jaalattu jechuudha. Jaaladha gaafa tokkoffarra jira. Jaaladha hundaa garuu inni tokkoffarra jira. Isaa homtuu gitu Jawaari aansan. Gaaffii shanaffaadha. Isaan keessaa amma mee eenyuuf kalee kennitare amma dafi? Haadha biddeenaa keeti moo obboleessa keeti? Akkuma siin jedhe osoo nama biraa ta'e yoo gammee ta'e gammee maa kennaa qaba. Haadha dante garuu akka namni biraan dhageenya. Ayyee
gammee haati biddeenaa idaakka haadha biddeenaa idaakka haadha keetii miti. Hayyee gaariidha. Dhumarratti hordoftoota Hawwiyyee SM Entertainmentiidhaaf dhaamsa dhaame. Hayyee bareedaadha. Dhumarratti wanti asirratti wantoota daddarbuun hordofaa sabiskiraayib godhaa wal jajjabeessaa ijoollee Oromoo keessan wal jajjabeessaa wal guddisaanumatu wal guddisaa isiniin jedha sabiskiraayib laayik maal waan dandeessan hundaan wal bira dhaabadhaa. Hayyee galatoomii. Yuutuubii qabdan hundinuun warri qabnillee isin bira dhaabataa jirra isinillee wal bira dhaabataa jirtu barbaada. Hayyee galatoomii atis asirratti.